عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمار كفونا كم جرتني هردوتا تداوتو تسانتي وروشا كنتم كيسانو بكم جرتني كين كوسنا داك وجاچاغو يا حدسا كبيتين اكفردنا فيا كبي سبان وكين كيستين نشي في بريدا برچيرا بليساتي وسو سبورتي هندلغيني والله وان اكنا فردسو في وانت فيا في اللي فايده هدوغا بولكين نس قاما كين كغوس اكللا في سودا video kana motomora daawwachu hindagatina like subscribe comment irratti yaada keessan barreessaa dhengaddalle waan furdus hojjedheen tura chiratti waan kana hunda mana argannu video bira warro hojjedhatan illee asmaan deebisni ta'a horumaan gara video tiseename jalqaba irratti saani qopheeffatan sabbiin isaasi wanti kun abishiidha yookiin shuqoo biyya rabaatti torreen biyya rabaa jirtan halbaa jedhama biyya keenyatti garuu abishii jedhama abishiin kun daakuu isaati waan ta'eef daakuun isaa kuni bishaan itti buusuu barbaachisa waan ta'eef wanta golboo wanta itti qadaadamuu danda'u ta'uu qaba. Akkuma argitan kana saanii kana qopheeffadhee bishaan itti buufadha. Erga bishaan kana itti buufadhee booda bishaan akkuma isinii ga'u burcuqqoo tokkollee burcuqqoo lamallee garuu bishaan irra taruu qaba. Dirqama bishaan irra ol darbuu qaba jechuudha. Biyya keenyatti namoonni hedduun fayyadamanii argitan ta'e fayyaafillee fayyadamanii waan ta'eef. Erga bishaan itti buufannee booda inni argitan kuni abishiidha. Daakuu abishiiti jechuudha gama biraatiin. Daakuu abishii kana bishaan gubbaratti jechuudha. Garuu akkasi isin jalaa walitti hin qabanne yookiin kurkuffaa firee hin godhanne sirriitti rifirfirsitan bishaan egaa kanatti itti guuttattanii booda maankaa lama yookiin maankaa sadii hedduu takka waan akkaan barakattuudha sirriitti barakata waan ta'eef rifirfirsitanii waan xiqqootti buustanii wanti xiqqootu burcuqqoo lama ga'a wanta nama tokko ta'u waan isin ta'u sun hin beektanii waan ta'eef sirriitti rifirfirsitanii erga bishaan itti buufattanii booda keessanii rakkeetanii sirriitti rifirfirsitanii otoo maanka dhaawuliin hin dhayin otoo waan tokko hin godhin maanka walii yoo dhuftanii ta'e walitti isin jalaa qabachuu danda'a walitti qabate immoo dhuguu irratti baay'ee namatti hin tolu kanaafuu maankaan hin tuqinaadha akkasuma bakka tokkollee qiccaniitti hin buusinaadha sirriitti akkasitti waliin geettan jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf wallahi abishiiwwan hedduu keessatti fuulatti illee dibattanii yoo fayyadamtanii warri bineensuu qabdanii karaa ittiin fayyadamtan hojjedhee ture akkasuma akkuma garatti ogeeyyiin faayidaa qabu kana harceen isaa yookiin immoo daakuun isallee hedduu takka faayidaa qaba akkasitti sirriitti waliin geettanii rifirfirsanii qadaaddanii lafa kaayattan galgala jechuudha. Ani galgalatti naqeetini lafa bulcheetin jira abishiin haala gaariidhaaf bareedaa ta'eetiin jedheeni bishaan jalatti gaddachee bishaan immoo gubbarratti galeetin jira bishaan gubbarraa kana mootiyyuu walumaan irraa gannee kan isaa kan nu barbaannu irra caalanii dhama isaa jalaasanii waan ta'eef bishaan kun hin barbaachisu wanta durumaayyuu bishaan irra dabarsaasiniin jedheefi bishaan gubbarratti hafu kana ganneenna kan nuti itti fayyadamu immoo isa jalatti gadi hafusanii jechuudha. Erga akkasitti sirriitti bishaan isa gubbara jiru sirriitti keessaa dhimbeemne booda waan akka fireen isaa hundumtuu inni oriijinaali sirriitti jalatti gadi hafa wajjinillee bishaan wajjinillee hin jigu kinoo maashaallah akkasitti bareedee jira jechuudha hedduu namatti tola dhugaa rabbi. Amma erga akkana gootanii booda kan laaxaa qopheeffattan yookiin immoo makiinaa asiirii ittiin daafasan qopheeffatanii warri makiinaa hin qabne dirqama miti akkanumatti sukkaaratti dabalattanii yoo damma qabaatanis dammatti dabalattanii dhuguu dandeettan garuu warri makiinaa manaa qabdanii akka inni dhugaatiif illee hedduu takka akka sirriitti isinitti tolu isin gammachiisu makiinatti daakuu turre caala filatamaadha jechuudha makiina daayitanitti hedduu tokko daakama asiiruma fakkaata jechuudha afaanitti illee isin hin jedhu dhugaatiif illee hedduu tokko isin mijaata sababni kanaaf makiinatti daaka warri hin qabne rakkoo akka hin qabu makiinaan jiraachuu qaba dirqama wanta jedhamu hin jiru. Akkuma argitan kun amma kallata qopheeffadhee jira. Inni amma argitan kun abishii dhumariifisanii kan jalatti gadi habisan amma kallata kan keessatti daakaa jechuudha. Wajjin tura. Hedduu tokko wal qabata. Waan hedduu tokko wal qabatudha. Ittaasitanii mootiyyuu sukkaaratti dabalattu sukkaara haguma isinii gaheetiin jedhee maankaa tokkollee maankaa lama akkuma fedhii keessanii akkuma sukkaara abbaan jaalatuunini hedduu takka hadhaa waan ta'eef abishiin baay'ee waan hadhaa'uu fi anamma akka mataa kiyyaatti maankaa sadiin fayyadama hedduu takka sukkaara baay'ee takka ni jaaladha garuu sukkaara ofitti osoo guddisuu baattanii akka koo kanatti maaliif dhibee sukkaaratiin illee saaxiluu danda'a sukkaarri hundaafuu gaarii miti hundaafuu iyyuu fayyaa miti kanaafuu sukkaara waan hunda keessatti xixiqqeeffadhaan isiniin jedha. Inni kun burcuqqoo lamalleedha wanta nama fayyadamaa jiru kuni nama lamaan waan fayyadamuu barbaadu kophaa koo miti kanaaf sukkaara xiqqootti guddisa kun inni guddateetti
akkasiin isinin jedha amma bishaan itti dabalatan jechuudha. Maaliif hedduu takka waan yaabbatee jiruu fi bishaan isaa akka duratti buusillee ka gubbaarraa irraa gad naqeetiin jira. Hedduu yaabbatee jira waan ta'eef bishaan isaa irraa gadee xiqqoo bishaan ittiin dabalaa jechuudha. Erga bishaan itti dabaleetiin jedhee booda sirriitti kallaxaa keessatti akkuma duratti jedhee waliin gaheetiin daaka. Daakee asirra bareedaa kan nyaatamu jechuudha. Walumaan daaknamee turtii gaarii walumaan. Garuu obboleeyyan kiyya ganama fayyadama caalatti akkan itti buufadhaa bulchaatiin ganama wantuma dhugamu kamuu wantuma kamuu furdinaaf barbaadda biyyinni furdina fayya qabeessoo barbaadani ganama fayyadama wanti itti rafan kamuyyuu nyaanni sun hin hojjetu waan ta'eef borcii yookiin immoo furdina garaadha namatti fiduu danda'a isaan nama saaxiluu danda'a waan ta'eef waan kamuu yoo fayyadamtan guyyaa yookiin ganama yoo isin mijaanillee asrii yookiin karsaa 10 biyya keenyaa biyya arabaa warjeetan saa 3 booda akkasi fayyadama waan ittiin hojjettaniif qaama keessan hunda keessa deemee qaama keessan hunda isin furdisuu danda'a jechuudha. Daakadheetiin xumureetiin jira maashaallah iddoo tokko guddaadha akkuma isin jedhe burcuqqoo lama hannama lamaan fayyadama waan ta'eef iyyuu kinoo daakee xumureetiin jira. Burcuqqootiin buufadha amma. Hedduu bareeda maashaallah yeroo dhuma buusan hedduu tokko namatti tola dhugaa rabbi dubbachuudhaaf yoo dhugdanillee akkasuma akkasirraa fayyadamtanii fayyaa argattanii qaba warri furdina fayya qabeessa barbaadanii biyya galtanis waan biyya keessan keessa jiru maatiin biyya keenyatu fayyadama abbootii faawwatiin kenna hedduu takka fayyadamanii wanta kana bu'aa isaanii caalatti waan beekanii fi lafee namaa jabeessuu humna namaa jabeessuu irratti gahee guddaa qaba jechuudha hedduu tokko nama jabeessa dhugaa rabbi abishiini dubartillee odeetteetiin hin kaate yeroo baay'ee kan argu biyya keenyatti immoo namoota dubartoota akkasumas dubartoota yeroo daaniitiin hin kaanii akkasuma abbootiin keenya ganama qonna yoo deemanii subii maaliif wanta qaama namaa kan jabeessudha waan ta'eef iyyuu haayilii namaa kan jechuun akka namni jabaatu wanta fayyaduuf ganama qonna yoo deemanii kan dhugan akkasittiin beekaa isaafi kanaafuu maashaallah kana fakkaata kaasirin kiyya kan hadhaa hojjedhee xumureetiin jira burcuqqoo lama koottaa haa dhugnu walumaan dhugna qofaa miti isinillee dhugaatii irraa fayyadamaan jedha hordoftoota kiyya maashaallah yeroo muraasa keessatti akka irraa bu'aa guddaa akkasiin argattan abdii guddaan qaba itti fayyadamtaniitiin maashaallah kinoo akkasii babbareedee jira hedduu takka namatti tola wallaahi jechuudha ana amma qalbii namaa dhugina godhaa jirti. Akkasiin isinin jedha qophiidhaaf qabadhee isiniif dhufee kana fakkaata ture akka irraa gammaddanii akka ittis fayyadamtanii furdina gaarii furdataniitiin itti gammaddanii sabdii guddaan qabaa warroonni chaayinaa kan faraata tanana dhufu baga nagaa dhuftanii laayikii akkasuma koomentii yaada keessan barreessaa sheerii hiriyoota keessan godhaadha isinin jedha turtii gaarii isin haa ta'u asumatti assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuh galatoomaa.